Jirra jirtuu akkam kabajamtoota daawwattoota Dambal Miidiyaa har'aan tana qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana cidha addaa kan baay'ee nama ajaa'ibu, baay'ee namatti toluu fi miidhagaa ta'e kan Oromoo Arsii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan saabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'aa isiniin jedha. Akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtan cidha Oromoo Arsii keessatti yeroo dubartiin takka heerumtu meeshaa namaa kennamutu jira. Meeshaa mana keessaa jechuudha. Oromoon aadaa bal'aa qaba. Aadaan Oromoo keessatti ammoo Oromoo Arsii kana keessatti yeroo dubartiin heerumtu meeshaan manaa guutumaan guututti kan kennamuuf ta'a jechuudha. Isa asirratti argaa jirtan kana. Misirroowwan wal fuudhanis meeshaa kana kan duraan hin qabaniin alatti dabalataan kan argatanidha jechuudha. Hundumaafiyyuu kan duraan hin qabnes wanti hafe tokkollee waan hin jirreef meeshaan mana hunduma isaattu kennamaafi yeroo ammaa kana meeshaan mana keessaa bituudhaaf gatii qaaliidha. Namoonni hedduun keessaan ni beektu jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaalee mana keessaa baay'ee miidhagoo ta'an firiijiin ni jira. Akkasumas Arabiyaan Majlisiin illee akkuma argaa jirtan as keessatti ni jira jechuudha. Arabiyaan Majlisii yeroo ammaa kana gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Kana jechuun misirroowwan lamaan wal fuudhan kunniin osoo hin rakkatin meeshaa manaa haala guutuun kan argatan ta'a jechuudha. Fudhatanii mana isaanitti galanii even nyaatallee kan ta'u kan akka dhadhaa, cuukkoo yookaan micciirraa isa jedhamu jechuudha. Fi xeefiinis ni jira. Nyaata isaaniif wantoota barbaachisan hundumaallee kan wajjin kennamudha. Cidha baay'ee bareedaan kun kan itti geggeeffame godina Arsii keessatti Asallaa irraa kiiloomeetira xiqqoo kan fagaattu magaalaa Gondee jedhamtu keessatti. Anis ija kaameraa keessaan kan isin agarsiisaa jiru kun waan baay'ee natti tolee fi irraa gammade jechuudha. Oromoon godinaalee Oromiyaa keessatti argaman hedduu keessatti aadaalee garaagaraatu jira jechuudha. Keessumattuu Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessatti dhiirri tokko yeroo fuudhu gabbara isa jedhamutu jira. Gabbara jechuun dhiirri fuudhaaf yeroo ga'utti intala jaalate saniif warra maatii saniif gabbara kennamutu jira. Qarshii fi wantoota tokko tokkotu kennamaaf jechuudha. Maatiin dubartiin immoo yeroo mucoo ishee heerumsiisan kan karaa gabbaraatiin argatan caalaa wantoota baay'ee itti edaniitiin gara mucaa fuudhaatutti kan deebisan jechuudha. Kana jechuun yeroo jalqabaatiif lamaan isaaniiyyuu baasii guddaa haa baasanii malee akka aadaatti kana jechuun aadaadhaa wanta hafuu hin qabne jedhanii Oromoon Arsii kan itti amanu waan ta'eef wal gargaarsa jechuudha. Jalqabaa mucaan fuudhaa jiru karaa gabbaraatiin qarshiidhaan maatii dubartiitti eega kennee boodatti ammoo maatiin dubartii heerumsiisanis ammoo karaa kanaan meeshaa miidhagoo ta'an kana meeshaa mana keessa hunduma isaa guutanii fi kabira ammoo geegawoo kan jedhamutu jira jechuudha. Geegawoo jechuun ammoo horiinis ni kennama jechuudha. Cidha kanarratti geegawoon kenname horii hanga 8 olitti kennameef jira jechuudha. Kaameraa keessatti isinitti hin mul'isne malee. Kan amma isin agarsiisaa jiru kun meeshaa manaa kontirool biffee inni jedhamullee ni jira. Arabiyaan Majlisiin illee akkuma asirra argaa jirtan kana. Meeshaan biffee keessatti taa'u burcuqqoodhaa jalqabee hanga meeshaa guddatti midijjaan eelee elektirikaan hojjetus ni jira. Kan daabboollee ittiin bilcheeffatan ni jira. Meeshaan xiqqaarraa jalqabee hamma guddatti wanti hafe tokkos hin jiru jechuudha. Even meeshaa mana keessatti wanta itti fayyadaman kabiraallee isaan hin barbaachisu. Kanuma hundumaa yoo argatan wanti isaan barbaachisu tokkollee hin jiru jechuudha. Mana
Misiroowwan mana ijaarataa jiran, mana haaraa ifataa jiran kun wanti isaan rakkatan tokkos hin jiru jechuudha. Akkuma asirra argaa jirtan meeshaa elektiriikii buddeena kan ittiin bilcheessu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya isinis naannoo keessanitti yookiin godina yookiin aanaa jirtan keessatti aadaan akkanaa kun jira. Aadaan naannoo keessanii jirutti maal akka fakkaatu komentii jalatti nu barreessaa. Kun Arsii Bahaa itti kan argamudha jechuudha. Arsii Bahaa Asallaadha. Akkasii Arsii keessatti Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti illee aadaan waluma fakkaata. Xiqqooma yoo garaagarummaa qabaate malee haalli gabbaraa fi meeshaa dubartii itti heerumsiisan ittiin kennan kun waluma fakkaata jechuudha. Godinaalee akka Wallaggaa, Shawaa Lixaa kanneenis ammoo garaagarummaa qaba waan ta'eef namoonni naannoo keessanitti maal akka fakkaatu komentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii keenyaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas sheer gochuudhaan irraa akka waa barattan abdii kootii. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Eenyu akka eenyu mucama bira jira. Ijoolleen ni kaleessuma oluma bira jirti. Akkanatti kanallee hin jajjattanii illee fudhattanii illee jennaan. Maarree abbaa faana omuun caalan gaafa caalu qaba. Maali jennaan bakka bu'aa waan ta'eef adda mambaya jedhanii adda mooyu waan mambaa ta'eef kun uffanni kan isaati gaabii fi kana mululibsi dhadhaa mululibsi kamichaati irraan nu keetta namni isaanii yoo isa ammallee kuni haadha ka haati tuni garattiin baatti guyyattiin baatti abbaan fififti itti waamam dhabama uma garaa haadhaa taateef haadhaa dursine kunillee irraan nu geettan haadhaati. Kun immooyyuu ka obboleessa abbaati kunillee irraan geettan. Kuni ka obboleessa mucaa ka Idriisiiti. Maqaan mi'aa ofirraa qaba. Idriis jechuun kun waajabii beekadhaa ka. Kuni ka isaaniiti. Ilmi irra caalaa mooyyuu eessumallee baya akka goobadii ta'u illee isaanii. Kangafaat. Eessumni dursa katabamee jira ishee gadi katabaan eeggatu. Kunillee ka Abduu Jawaadi barsiisaa ija nama maraati. Kuni ka isaaniiti obboleessaati. Obboleessa mucaa. Akkuma gammadan callisanii godhu. Kun immooyyuu hikmaa ofii keessaa qabdi. Haadha obboleessa abbaa jedhani barsiisuuf gahee immooyyuu mucaa kanaa akka kennite ka isaaniiti jedhan. Teessuma immooyyuu ta obboleessa mucaati shukkaaree jedhani keessatti faajee jabaa asii qabdi jedhani keessa dubbatani keessa rabbuu hin beekaa achi kenna. Nama ulfaate waatu itti ulfaata kama warraa bichaa oofaa dhoollu aalima wanti mataa olii bartaanyi illee guyyaa qiyaamaa waan mataa oliitti namicha kunoo ilma barsiifateetiin jedhe haadha waliinuu kana dubbataniimi kun immoo ka aalima isaaniiti achiin nu geettan aalimni guutee ofii gaatii balu jechuun arrabni nama dadhaba.
أما اللي جاءت بوساتي جران نمني متى ملين ديمو بكاليسا قفتي أما نمني باية ما بي كيسا بلتك كاياتي كارسين كاياتي سانيتي كايساني Kajasa bosat. أكاس Wahai bara, kajasa bosat. سانيتي كشكاري فوق جران Asapare fude sotte saniti jere. Kasota isani kashukare hude jetani. أكاس Marre tu hai. Bawal, Hey, marre, tole, diinan nama keessa bahe, tole, gara marattu, tole, in argitanii mataa namaatti, tole. waa mara qaban. Hey, Akka amma duratti isaan lakkaansani, tole, soddoomallee qabn, tole. aayoo ambollee qabn, Hey, diinallee qaban. hey. Ila isaanillee guyyaan isaanillee kuuloo itti tubtan mul'ulibsa. Kashem sukari jetani. Hey, wali kana ma jabare. Ini haa ken.